Hello, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii yaa ilmaan Oromoo jiruuf jireenyi diinii duniyaa ibaadaa nafe akkam baga nagaan jiraattan isinii jira. Har'a waa takkaan barnoota takkaan isinii qabadheetiin dhufe waan beekarraa wal barsiisuun bareeda natti fakkaata. Innatanumaafin waa isin garsiisu dhufee jechuudha. Wanni sunis maaloo jettan aappiidha. Aappiin immoo akkuma duraan isin fayyadamtanii jechuudha. Waan kana ta'eef isin garsiisaa amma jala deemtanii akka maal isin garsiisaa barbaadan akkaataa haala salphaan warroon YouTube banattanii qabdan haala salphaan subscribe keessan itti guddifachuu dandeessan isin garsiisaa jechuudha. Gamanumaan gara itti akkaataa akka itti garsiifattan akka itti ol guddifachuu dandeessanitti isin dabarsa. Tokkoffaa irratti pilistoorii keessan seentanii jechuun barnaamija san buufachuuf namni barnaamija san illee hin qabne hin jiru. Pilistoorii seentan anamma waan dura buufadhee qabuuf ni jira. Telegram jettanii ni gabbuufattan kun amma Telegram jedha. Anamma dura buufadhee waan jiruuf ni qaba jechuudha. Install godhattanii gabbuufattan Telegram kan hibbantanii namni hedduun ni qaba. Yaa faayidaa isaatiin isin garsiisa. Akkasii waan qabuuf nama dubarraa deebi'ee asumaanis seenee isin garsiisa jechuudha. Telegram. Amma akkam goona haala salphaan amma asirra ni jira. Oroon guruppii hedduu jira. Chaanaal hedduu guruppii warri subscribe an godheef isaan naa godhan guruppii hedduu jira. Guruppii kana keessa seenuuf ammoo Oromoo online subscribe kairu kana jira. Guruppiin kun as keessa ni jira jechuudha. Guruppii kanarratti yoo liinkii kaa'achuu barbaadan tokkoffaa irratti erga guruppii kana Instagram Telegram kana banattanii booddee dhayxaniitiin YouTube keessan bira dhayxanii liinkii irra kaa'attanii jechuudha. YouTube keessan bira dhayxanii yoo ammoo YouTube keessan duraan liinkii irraa qabaattan rakkoon qabu yeroo liinkii WhatsApp fi Messenger namaa ergitan san jechuudha. Akkasuma kinooti anamman kaadhee jira jechuudha. Liinkii amma kaachuu jira kun amma godhadhee jira jechuudha. Liinkii suma warroon chaalaana kiyyaa fi haarawwataa tan abdii bilisummaa ka jedhu eegamanummaan subscribe naa godhaa isiniin jecha itti deebi'eetiin jira jechuudha. Kun amma liinkii kaadheetiin jiraami. Liinkii kaadhetan irrattiin ogguu amma isin lakkoofsa ammoo waan kana keessa seenuu barbaadan guruppii kana keessa seenuu barbaadan lakkoofsa keessa kiyyaa sirra isinii kaaya feetan komanteera lakkoofsa keessan barreessitanii keessa isin galchuu danda'a. Mootiyyuu lakkoofsa kiyyaa haaraa gabaabattiin asirra isinii kaaya Telegram kanaan nu dubbistanii keessa isin galchuu danda'a jechuudha. Haala salphaan akka itti subscribe itti guddifattan. Amma asirratti guruppii Oromoo online subscribe kairu kanarratti liinkii kaaya jechuudha. Linkiin kun as gubbaa jira jechuudha. Haala kanaan liinkii itti ergadha. Yeroo amma liinkii itti ergadhe kana amma namni as keessa jiru ni jira jechuudha. Namni as keessa jiru kana yoo ammoo tuyyuu kophaa baasee jalaan itti ergachuu barbaade asuma keessa deemeetumaan itti dhaqa jechuudha. Kun profaayilii isaa kan gamana irraa harka bitaarra jiru kana agartee isumatu. Yeroo isa tokko kun akkanaan jira. Amma dura subscribe godheefii jira innis naa godhee jira jechuudha. Nam goone akkana guruppii kana keessa deemtee barbaadattee haala salphaan guddifachuu dandeessa. Amma nama hedduutii godhee jira jechuudha. Amma nama haarawaa chaanaal haarawaaf ta'e as keessa barbaada jechuudha. Kunoo amma chaanaal kiyyaaf nama haarawaa ta'e kunoo amma kun haarawaa jechuudha. Amma akkam godha siifalloo biteetu tan agartee harka mirgaa irratti waan akka miseejaa takkas jira isii gattuqa. Ogguu si gattu akkatti nakana walii barreessu jiruutti dhuftiin bakka Messenger jiru tan takka waan barreessuuf jiru liinkii bakka tanaan itti ergadhaa jechuudha. Itti ergadhee jira jechuudha. Amma booddee yeroo isiillee gartee liinkii achi naakeette bakka isiin liinkii naakeette sanittiin matama gubbaarraan gattuqee liinkii siisan seeneetiin sawareef subscribe godhaafi jechuudha. Akkasii warraan maduraan godheef isin garsiisee jiraadha. Kunoo amma as ni jira jechuudha. Kunoo amma liinkii itti ergadheetiin jira. Isinis na ergitee jirti. Bakka kanatti ammoo liinkii amma isin ergite kana asumaan keessa gasseeneetiin subscribe godhee sawareef ergeefi jira jechuudha. Ni dheeyta. Dheeyte shabakaadha maaleesh.
shabaka kiyyaatu kontaktaa nama seenaa godhee jechuudha kun amma subscribe duraa waan godhee subscribe nu gootaa fi like gootee fi sa'aatiin sun ammoo anammaaf irra butee jechuudha irra butee sa'aatiin dirqama daqiiqaa tokko laaluu fi qabdan daqiiqaa tokko oggoo akkana ga'eef about play teetta zalaan bulee akka hin jirre tana agartee harka mirgaa bira jirtu tana sii tuqaastanii jechuudha booda sa'a tokkoo fi daqiiqaa 12 ta'ee jiraame akkasii gattuutanii sawwartan erga akkasii sawwartanii booddee duuba deebitanii akka nama suuraa erguu feedu ergitanii jechuuf kun akkatti ergamee fi jira jechuun amma kun isiilleen akkasuma laaltee sawwartee deebisti haala salphaan hedduu takka subscribing guyyatti dhibbas taate hanga channel keessan gara salphaan haala salphaan isinii guddachuu danda'a kun ammoo warras keessan ergatee jiru jira warra natti ergatee jiru jira jechuudha waan kiyyaa laafaa ta'ee fi na akkasii walaa guddifannu waan beenu wal biraa dhaabbannu warroonni channel kiyyaaf haarawwataa tan ammoo channel kiyya subscribe naa godhaasaniin jecha akkasumatti sawwartanii ergitaniif jechuudha lamma linkii ammanni ergatee jira kun amma anis akkasumatti linkii itti ergadha erga linkii itti ergadhe ka isaa kana seenee dirqama subscribe godhee sawwaree erguufii qaba innis akkasuma sawwareetiin si erga haala salphaan isinii guddachuu danda'a jechuudha kina amma gartanii subscribe godhee fi jira jechuudha likes dhahee fi jira sa'aatii amma garuu an irra butee isin irra buttanii yeroo sanatti dirqama sa'a tokko laaltanii fi yoo isin sa'aatii tokko laalanii fi warra YouTube ittuu irraa deeffatee irraa fudhataa jechuudha akkasuma sawwartanii ergitaniif yeroo sawwartanii ergitaniif innis deebee sawwaree isin erguu danda'a innaa haala kanaanii warroonni barbaadan lakkoofsa kiyya isiniif maxxansaa kun amma sawwareetiin jira jechuudha sawwareetiin jira kino ergee fi jira jechuudha amma inni illee eeguu argee ilaalee online irratti deebi'ee kiyya kan akkasumatti sawwaree na ergaa jechuudha garuu dirqama wanni dalagan kun namni Oromoo faayidaa waan ta'eef namni kun illee faayidamaaf asirra bahe waan ta'eef daqiiqaa tokko namaaf laaluu qabdu subscribe namaa godhuuf daqiiqaa tokko laalanii warra YouTube ittuu fudhata amma asumarratti lakkoofsa kiyya warra as keessa seentanii subscribe guddifachuu barbaadan lakkoofsa kiyya sirra isinii kaayaa keessa akka galtanii hirmaattan isin godha asumaan isin garsiisaa jechuudha lakkoofsa kiyya barreessee asirratti ifamas gubbatti amma duwwaa 59 53 57 363 jechuudha 363 na warroonni biyya biraa jirtanis ka koodii itti guuttachuun wanna Saudi Arabiyaadha koodii dubaatti guuttanii telegram kanaan na dubbisuu dandeessanii haala salphatti nas keessa seentanii subscribe guddifachuu dandeessanii subscribe akkaataatti isinii guddatuun haala kanaanii haala salphaadha subscribe guddifachuutti yaadinaa isiniin jaagamanummaan sa'aatii sammuun ni jira sa'aatii ammoo warri daqiiqaa walii qabanii gruppii ta'anii sa'aatis walii guddisan ni jira እና akkasii barnoota waan beenu wal biraa dhaabbannu warroonni channel kiyyaaf haarawwataa ta'an subscribe naa godha hanga qophii biraa dabaladhee qophii biraatiin dhufuuf turtii gaarii naa ta'a isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jedha